gandaan wal jala deemee leencii walitti hin kennu. Dhaabbatu qeerroo. Itti gaafatama liiga diiga suuta jedhi. Ideas dhiisaati qeerroo namni rabbii jechaan ni dhiisaa nama jechaan ni dhiisaa nama 800 as jira. Ati yoo dhiistee wanta jettee bar namni fudhatu. Carraana waan kennitan usaa. Ayyee fudhadhu dhiifama fudhadhu ayyee. La. Doktor. Dhiifama godheera laal. Maanni mu beeku. Doktor Fitego boy obsi. Qeerroo kiyya namni waa meeqa danda'a namni fudhattee deemuun sokke humaan taatu namni whoever takes okay namni patientii taanaan wallahi siitu caala gama rabbittis gama namaattis ta namaa dhiisi ta rabbi ilaale ishiin amma dhufte akkana naan jettu akkana naan jaa maal dhiisi irreenoo be patient pass ni dabra liqimsiti abshir dhiiraati. Anarra faafani yaakiin dubbadhu bakka akka nama tokkotti dubbanneerraa yaa Oromoo kiyya jechuudha. Gaafadheedhaani roobate ani isa duran jamree guyyaa arrabsisan kaleessanitti cabsee anis arraba dheeraan qaba beektanii oo safarame meetira tokko hin ta'a. Amma immoo dhiifama gaafadheeraami kan badii qabu isa malee anaa miti. Amma hundi kun kanas taa'ar warabbal kaabaa ammallee daabboo koo eegaa jiran jechuudha. Kanallee na bira hin jiru jedhee isinuu ragaa naa baatanii kaatanii innillee ragaa baheera. Anaaf inni akka obboleessaaf obboleessa koo turuuttani salaalaa macarrashaarra jechuudha. An kunoo leenca sanallee deebisuu hin danda'u fool fokkisiisuu dhufee akka obboleessaatti namanaa isin biratti immoo dhufee dhiifama gaafadheeraanii ammucaan kun miidiyaarra na fidaa miti wallaahi laazim nama na tuqeyyuu narratti dhiisa siree hin beeku garuu jechuudha guyyaa shan qulqulluu uummanni Oromoo miidiyaa kanarra jirtan quba qabda warabbal kaaba an qeerroo irratti siisni bunaan namarraa kaasuun barbaaduun ture oksun billa guyyaa shan muduu mana banatee haadha koo abbaa koo ana mataa koo rifeensa qullaan isa biraa qabu gadi dhiisee na arrabsaa ture ergantanaas ijoollee moala na arrabsuu dhiisee ijoollee giiftii kennee natti bitee na arrabse achumaan ananis mana banadhee taa'ee kanatti dawwaladhee maalan godha taa'ee shamaraadheera yoo miidiyaa dhiise ijoolleen bontuu waa sibbaanaan baddinaan jedhamaara jedheetan mana koo banadhee gaa namni nama arrabsu yaa bareeddu namaan hin jedhu isanni qabus isanni hin qabnes jedhee arrabseen ammas immoo dhiifama godhean waa hundayyuu beekaatan maaliif ani intala dubartiitii maqaan koo miidiyaa irratti waggaa lama dhahameen beeku sababa leenca kanaa maqaan na badee leenca sootee liivilii 26 haga 32 na taphachiise aga leenca 3 namaa keessaa kenneera yoo Oromoon hin taphachiisna naan jedhanii turan mana kootti yoo inni giiftii natti miidhame mucaan kun giiftii naa inni malee waan tokko walirraa hin qabnu giiftii kana mana kootti giiftaroota tokkotti nan himaa inaffeerraan nan kiisaan isa kanarraa darbe immoo anuu maallaqa 100 Awurooppaa deemuudha jedhee naa fixeedhee birrii biraa qaba afudhatu viizaa sana naa dirressiisuu dhiise kan kanarraa hafe immoo anis gara leenca 5-6 kenneefiin jira. Ani kenna kana immoo hin barbaanne kan immoo dubbii kana miidiyaatti baasee akka dubbatamu na godhis wallahi laazim ummanni Oromoo jala jirtan na taazabdu guyyaa 5 kan mana banatee ijoolleen irraa sirbisiisee ofiin irraa sirbe isa amistira isaa tokko gadi baasuun barbaanne namni immoo gaafa nama arrabsu yaa bareeddu namaan hin jedhu isuma kana hunda ilaalee maqaan koo miidiyaa irratti hin badiin jedhee afootu jedheef isin biratti dhiifama godheef garuu isninni rifeensa yani wallahi alhamdulillah inni yuna taazaba jechuudha utuu waa koo bira jiraati akka kanatti arrafame biran kaatu awwarabbal kaabaa qeerroo miti an jaarsa kiyya ni kaabira wallahi viidiyoo akka kanaan qabuwan inni garuu an beekaa miidiyaa irra bahee dubbachuu dhiibnaan meeshaa bontuun na bira jira innaan uummanni na doorsisaara jechuudha hundi namaa gadi baasi bontuu naan jedhaa jira way dammoo qeerroo gadi baasee dheen dadhabee alhamdulillah rabbil alamin ija keessan duratti sattaramuu kootiif rabbii na galatu an intala akkanaa miti intala safuudhaan guddattee intala kabajaa Oromoo qabduudhaani intala Oromooti an intala safuu beektu mucaa kana immoo akka dhiiga kootiittan isa laala qeerroo mataa koo laqabee jira miidiyaa irratti leenca baay'ee naa kennee jira agalatoomu galataa isaa wallaallee arrabsuun illee hin barbaanne ani isa kan suuraa koo ijoollee durbaatti ergee suuraa mataa qullaa jechuudha na arrabsiisee mana isaa banatee na arrabsiisee inni giiftara Oromooti. Ani immoo giiftarri kun na gargaaran see malee immoo keessaan immoo deebis naan jedhee yoo tin deebifne immoo sinajjeesa naan jedhee yoon sinajjeefne immoo maatii kee najjeesaa jedhe achumaanan bilookii irra kaa'ee yoo leenca liivilii 22 kaasanii aga 32 nama ajjeesuu ta'e utuu nan du'in Oromoo kun irraa kaffalaa isni galee mucaa kanaan waan tokko walitti hin qabne obbolummaa malee akkasii an fixadheeraa sira safootu jedheera dubbii qabbaneessu hedheetu man badiin qabaatin ammas kunoo ija keessan duratti nan jedhaa
angara kootiin fixadheera inni immoo sin ajjeese dhaara ajjechaa walumaan ilaalla jechuudha. Galatoomii ati rabbii umrii si haa dheereessu qeerroo dhageessee jirta gaa maal jetta? Nan jira yoo ta'e qeerroo bakka isi Oromooni ummata mubaarak kan hundi wan asaamu jiru kana hunda badii fi waan jiru kana hunda osoma agarraa jirruuti dubbatuun nu dhibe qeerroo namni kun guutuun si dhaggeeffataa jira obboleessa keenya. Wanni badaa wanni biraadhaa wanni mucaa tanaan balleessite jechaani jiru namni takkan jiru ati odoo kan dhageessu akka nutti jabeessitee boo waan hin taane dhiiroo asirratti haasa'an oolu haasa'a bullee inka haati qeerroo dhiifama walii godhaati waan kana bira haa dabarru yaa. Dhaggeeffadhuu qeerroo jajjabe namni kana kan osoo hin ta'in namni 12 gaafa isin arrabsitu taa'anii kolfaa tura waan ta'eef ani dhiisaaf hin jiru. Gaafa isaan kolfan namni 12 maal eegaa ture? Qeerroo Wangoota yoo dandeettan nama kuma tokko jira kuma tokko gaafataa jirani barqeerroo keenya amma Ilaamii Oromoo qaa bakka andeemee rashii gara kootii immoo beegalatoomii ulfaadhaa kabajamaa waan godhe naa godhu alhamdulillah rabbil alamin ani ammas taanaan viidiyoon koo bagan argamini andeemeera uummata Oromoo hundi keessan galatoomaa ulfaadhaa baga dhugaan koo ifa naa baate ani abbaan barbaade oleen canaa kennees wantan qaama koo saalaa namatti arguuf hin jiru alhamdulillah mucaa kanaan viidiyoodhaan amman isaa arge akkaataa qaba maqaana balleessuu keetiif ilmoo durbaa qabdaa bultii kee keessa taa'u qeerroo kabaja misiin jedha maqaana balleessiti amma hundi namaa jechuudha attaa yeroo liibii gale yeroo mana namaa dhaqee bontu jedhanii maqaana baasanii annama ganaa bultii ijaarrachuu deemu galatoo misiin jedha kan kanarraa hafe qeerroo leencanaa kenne malee waa tokko natti hin qabu leenca immoo yoo Oromoon kutaa 11 mubaarik musammaa kunoo qaniirraa argataa oola inni waa agarsiiseeti kan inni argate mucaan kun immoo anaataa jiruuti kan inni leencanaa kennu tapha irratti miti leenca immoo wallaahi an kadhadhee osoo hin taane gaafa tapha kootii qofa kanaan isa gaafadhe utuman taa'u dhufee sarpiraayiz na godha abaaboonaa kennu immoo iwwaraabbata amma immoo ani isa bilookee dubbii na qabbaneessee keessaan nama baay'ee kiingii Ahmad ragaa kootii keessaan fixachuudha yaalee wallaahi laazim mucaa kana miidiyaa irratti baasuun barbaanneen maaliif waan irraa nyaatetti fincaafte naan jedha namni jedhee maatii koon kabajaan intala nama guddaati. Intala safuudhaan guddatte akka miidiyaa kanarra taa'un seenaa miidiyaa kanarra jireenya koo dagachuu edeenarra taa'aa jira maleen wallaahi laazimaatiin kiyya hin beekan waadaaf abbaan kiyya hin beekan akkan tiktookii kana fayyadamu jechuudha maqaa jijjiirradhee ganda jijjiirradhee achirra jira alhamdulillah rabbil alamin baga shamarran warri na jaallattan baga gammaddan isiniin jedha baga dhugaan koo sifanaa baate mucaan kun immoo wallaahi laazim leencanaa kenna malee uumaa takkittiin irraan qabu leenca immoo yoo ta'e yaa Oromoo sinuma hundatu giiftara hunda kennaara deebis yoo ta'e leenca yoonni leenca 10 shan tiktaakii fudhata shan qofa naafa anuu kenneeraaf Oromumaaf an kenne malee an keessaa baafadheen fayyadamne akkamitti immoo namni tokko rabbeedhaati leenca kennee kee deebiseedha on deebifne sin ajjeeseedhe kadhabatti naa dubbadha an deemeera bakka amma immoo jireenya mana mubaarik musammaa dhufee bontuu tinfinne viidiyoo siin gadi baasaa jedhe arrabsee kaleessa bakka waanan godhu dabee maaliif haadhaaf abbaa kiyyaan intala hangafa waan ta'eef abbaa koo hedduu tokko jaalladha haadha koo yaa rabbi dura jaraana waan godhisnee galee abbaa koo ani jaan arguun barbaade ijoollummaan an dhiisee biyyaa ba'e abbaa yooti bakka achumaan maalle godhe seetan yooti diddee sin ajjeesa yooti immoo akkas hin taane maatii keen ajjeese deena as faraarra'e wallaahi laazim ji'a tokko ol obsee jechuudha dubbii mucaa kanaa obsee isin hawwana giiftaruu Oromoo mana kana jala jirtan hookaas keessa jirtan na taazabdu jechuudha bontu ati safuun beektuu maalii mucaana miidiyaatti baafte jechuun keessan hin oolu kunoo taayishaan ragaa kooti guyyaa 5 isatu dura koo na baase obsee naagamee ala namaan jedhan abbaan waan na jalaa dhukkuu rabba abbaa kee ajjeesu jechuu jammaran jechuudha. Dheeressuu namaa faayidaan qabu waan isin jettu kana nuunis jedhee jira waan isin jettu kana qeerroon soo wanni dheeressinuuf hin qabnu gara gabaabsa. Maqaan moo na balleesseera waan ta'eef tu akka Oromooti tu akka safuu Oromooti silaa mucaan kun nutti gaafatamuu qabaa naa gaafatamuu qabaa karaa seeraatiinis karaa amantaatiinis karaa Oromootiinis mucaan kun ana maqaa na balleesse waan ta'eef uummanni miidiyaa irratti al tokko maqaan bade lammata hin deebi'u maqaan kiyya na badee jiraan
maaliif ammoo hundi namaa waan ajaa na gaafataara jechuudha. Ganaa uummata miidiyaa kana irratti deebi'uun waan baay'ee na gaafata. Tokkoffaa gandan keessa jiru biyyan keessa jiru boontu ati qaamaanuu nama biran deemtu akkamitti waan akka kanaa goote nama meeqannaan jedhaara. Alhamdulillah rabbil alamin ilmoo durbaa akka kootii qaba wallaahi laazim ilmoo isaatiif jireenya isaatii haa ta'u mucaan kun immoo kana jaallachuus hin danda'a yoo na jaallate illee namni akka nama godhu akkasis nama nas faraarra'u utuun ni seeraan na qabate iyyuu mumkin na argachuu danda'a ta'uu danda'a bakka as faraarra'u isaan dadhabe. Gaafa 8,000 fideedha. Gaafa 11,000 fideedha. Hamma immoo 16,000 fideedha. Mee giiftarra Oromoo ajjala jirtan liivilii 26 haga 32 doolaara 16,000 natti kanuma qofa ifa naa baasa. Inshallah galatooma Oromoon immoo amma guyyaa addaatti na wajjin dhaabbattanii na wajjin rakkattanii keessaanis na duuka dhaabbattan ulfaadha. Bakka sina jeessa jedhee wayi maatii kee birriidhaan biyyatti ajjeesisiisa jedhee anumaa isan goonee leencanaa kennee leenca isaa galateeffadhe mee maala godhu yaa Oromoo waan akkama ta'u ishee arrabamuu isatti ijoollee natti bitee na arrabsinaan hadhaanis mana koo banee arrabseen mee takkaa bontuudhaa nama arrabsitu uummanni Oromoo ajjala jirtan mee bontuudhaa mana banattee ganda nama arrabsitu naa himaa hadhammoo isatu na arrabse abbaa koo haadha koo nan jaalladhaan haadhaaf abbaa kiyya arrabse. Wanti umrii dheeradhu gahee amma karaa maal goonatti deebuu qabna. Amma gamataa wajjin lukkufadhaa malee kana booddee ani manni kun tumamnaan lammata kibbo uzu billah kanurraa fixaa. Sak yookaan waan ofii. Salam alaikum. Kam jirtan hundi keessanuu iyyuu kan isin beeku kan isin hin beekne illee bakka jiraattan jedha. Garuu dubartii malee dubbii hin fixxu dhiifama naa godhaa isiniin jechuun barbaada. Taalee galee dubbachuudhaafi. Ani gama obboleessa kiyyaatii fi obboleettii kiyyaatii illee ani qeerroon illee waliin dhufee hin qabnu boontu illee garuu akka obboleettii kiyyaatitti isaan lachuu ijuma tokkoon laala. Garuu haa ta'u hantuun nana baarree kanaafuu hoffolii jetti Oromoo yeroo waa jettu jechuudha. Hantuun nana baarree kanaafuu hoffolii jetti adurreeni. Hatti chalamichaaf dhabanii jetti Oromoon. Adda yooma isiin waan barbaaddetti balleessitee jiraatte, yooma isiin waan barbaadde isa gootee jiraatte, isiniif jecha dhabuu qaba. Argitanii? Isiniif jecha dhabuu qaba. Ollooftanii gadooftanii bitat deebistanii mirgat deebistanii kibbat deebistanii kaabat deebistanii waliin gangalachuu waliin rakkachuutti jirtanii jechuudha. Yoo deemtanii hirriba keessan raftanii yoo deemtanii teettaniitiin boqonnaa keessan fudhattanii isiniif reestiidha. Isiniif galee hujii dhabdaniitii miti. Fakkeenyaaf Dr. Nuraddiin irraa qabee Mubee irraa qabee sa'aatii kana taaptaaf jedhatee yoo geemii ofii taphataa jiraate isaaf faayidaadha. So Iliyaas akkasi Isaaq akkasi hundi keessa warra as keessa jirtan hanga taa'ee shaambaatutu jechuudha. Dhugaan na jedhi jetti. Isiniif gala namni hujii dhabeetiin taa'eetiin isa dhageeffatee taa'imii isaaf kennanii kabajaa isaaf kennaniitiin isa kadhatanii lakki akkas ta'uu qabaa dubbii mataa hin qabne akka dubbii ijoolleedha. Inni nama dira hagana ga'u jechuudha. Ammas nama biyya firiidamii qabdu keessa jiru nama firiidamitti amanu. Namni hagana ga'u kuni namni guddaan kun jechuudha. Yoo gaddeebiseetiin dubbii uf jalatti gaddeebiseetiin dubbii fixee namni gammadee kolfee jedhu inni as deebisee mataan maree namatti taphateetiin jedhu maali? Argitanii maali? Mucattiin tun intala dubaraati. Dirqama yoo isiin hamilee paawurii hanga isaa hin qabne hamilee irratti agarsiifachuudhaaf immoo maalinni maa barbaachise? Leenca isa bichaan namaa kennamoo maalinni? Mubeen leenca meeqa naa kennee na biraa qaba? Iliyaas Jundiin leenca meeqa naaf kennee na biraa qaba? Haadha rakkoon leencaa miti rakkoon arraba isheeti jedhee baratta. Na dhageeffadhu yeroo miira tokko keessa hin jiru na dhageeffadhu boontu aatis na dhageeffadhu isin lachuu na dhageeffadha. Argitanii waan qara waliin jettanii waliin nyaatanii waliin dhuddanii fi baddas ta'ee mishas ta'ee dabarsitanii kalaas wanni hin taane jiru yooma jaalalallee ta'ee hidhaan fardarra kaayan tokko kan kallattii lama wal madaaletu tola. Yoo isin si jaalattee ati jaalattee jaalallis deema malee kootu ati na dhiibii ani ni ciisaa ka jette yoo taateetiin jette ba'aa ta'a malee jaalalan ta'uu kun jechuudha. Midhaan hin feene nama nyaachisuu ta'a jechuudha. Isiniif galee gatii kana ta'e warri as keessa jirtanillee dhugaa jirtu itti himtanii dhaabattaa irraa dhaabadhu hin dhaabattoo taate waan godheetiin jedhu biyyaan waliinuu argina. Dhumate jechuudha. Wannummaan ishuruu barbaachisu tokko hin jiru.
argitanii shururuun tokkoffaan mubeetu badii qabaa jechuudha. Badii mubeen qabu maalinni yeroo hunda diqqas guddas gastii bantee teettee mana kan kee bantee teetteetini asirratti namni kumni lamaa ajandaa godhuu viidiyoo waraabanii ol kaa'u sadarkaa kanatti mucattii kanadha. Maatiin isii biyyatti yoo dhagaye waan akkanaatiin dhagaye maaltu itti dhagayama? Namni haadha qaba, abbaa qaba, obboleessa qaba. Namni nama dhageenye hin jiru. Badii tokkoffaa mubaarakitu qaba jechuudha. Hin ajjeesaa duuti gaafa dhalatte duute mucayyoon. Ala mate badira rakka itanu be ani bakka biraati fuudhee ummannatti kenne malee nana gay mudaan kan kajela sisi ila rakkinna yoo kale sarra denga darra argutti jira yeroo mana isii keessatti dubbattanii raallee qabee yeroo lafatti dubbattanii raallee qabee argutti jira jechuudha. Laalutti jira ishururuun haganaa maalinni kanas jaalala waliin deemanii jaalalatu tara moleencatu tara obboleessa kiyya. Barnamni Oromummaa waan barbaade waliif godhu jira bar. Oromummaa kalee ofii baasee walii kennu jira bar. Inde sinfeen kallattii jaalalaati yoo taate badadachuu sinfeetu taanaan dhiisuudha. Inde biyya faranjii jirtaa miti. Biyya bar firiidamitti namni amanutti jira bar. Joonasaayidiin ati namarra geggeessitu maal barbaachise si ajjeesaan maal inni ajjeesu kadu'aaf deemu kadu'uun beekani. Gite kadu'aaf deemu kadu'uun beekani. Isi dhukaasuuf baatee lubbuun kan kee darbuun mala ayitaa woqem. Galatti kana ta'ee fi warri as keessa teettanii dhugaa dubbachuu diddaadhaaf ilamee akkana akkasii jettaniitiin irra maraa jirtanii ledhiisa itti himaa daarektii obboleessa keessanii homaa isin hin godhu isin hin bulchu isin hin gurshu yoo toleetiin jedhe sagalee yookaan waan isin barbaaddan irratti isiniif ta'uu danda'a jechuudha. Obboleetti teessanii badii isin qabdu itti himiiti gastii keessan keessa gabbaasa gara hojii keessanii deemaa yoo hojii hin qabneef as keessa walgeettanii taa'aa jiraattan bicha ani hin beeku jechuudha. Argitanii maa barbaachise guyyaarraa riikoordii godhamuun isin maa barbaachise. Rengadda riikoordii boontuuti. Addalee riikoordii boontuuti. Riikoordii maqeerrooti. Guyyama hundaa riikoordii ma waraabama. Guyyama hundaa taaziyama gastii ta'an. Guyyama hundaa taaziyama gastii ta'an. Ammallee dhiifama naa godha. Oromoon every sa'aatii 24 baraa waggatti viidiyoo gadi baa. Ilaa yoomii waan kanarraa guddannaa. Ilaa yoomii maa jaartii uf jalaan qabdanii isin hin laaltanii qaama jaartii keessanii. Yooma ta'e iyyuu jechuudha. Maa jaartii uf jalaan. Maal obboleessan qabdu namni jaarsan qabne hin jiru qaama jaarsa kan keetii laaluu hin dandeetta yoo qaama dhiiraa laaluu barbaaddeetiin jette dhohuma garaagarummaan qabu kun bulee ta'ee kun adiidhaa miti handaarektii isin himaa jechuudha. Inde daabboo ebaluu laal maali ebaluuti gadi baay'an akkasii yoo ebaluuti gadi baay'an sitiree ebaluuti gadi baay'an sa'a 24 baraa dhufatte jechuudha. 2022 sanuma laaltan 2023 sanuma laaltan maal inni ammas isiin intala dubartiiti hamilee isiitiif yaaduu qabdan. Saat 24 jaarsummaa gastii dhaadhaabaan nurra ga'ee bakka. Itti himaati waan itti himtanii itti himaati dubbii xumura. Intala dubaraati hamilee isii eegaa. Mubee sa'aatii kana jechuudha. Obboleetti kan teessi duuna saat 24 osoo namni akkana irraa hojjedhe hin jaalattu. Eenyu ka jaalatu hin jiru jechuudha. Akka obboleetti xiyyaatti na dhagayamti. Dhiifama isa gaafadheera naa haa dhiisuu jedhaa jirti. Obboleessa iyya dhiifama irra wanni tare hin jiru. Dubbii shoorti godhi xumuri. Biyya faranjii jirta hojii qabda deemii hojjetadhu dalagadhu. Inde dhiifama illee naa godhiiti. Wallahi hangama kan kootiin akkan baay'een tokko natti dhagayamee jechuudha. Warri ammoo gastii keessa teettaniitiin dubbii shurur gootan dhiisaa bakka ga'ee isinirraa iyyuu fokkataa jira haala kanaan dhiifama illee naa godhaan garuu yoo isinitti darbe. Mee dhagaama takka dubbadda. Dhagaama. Ani jarjalallee hin dubbaddu. Profaayilii isaa keessallee seenee jira. Waan hedduu xinxilee ilaalee dhaggeeffadhee jira. Qeeroo waan isin joo takka meeqa irraa qabda intala tana? Siif kannina bibilaa aleek. Meeqa irraa qabda? Mallaqamti arraba baay'ee arraba namiiti. Dhaggeeffadhu adam arrabaan namiiti. Isumaa kenni ishimaa kenni malee waan akkasii naaseen. Sii kanna anaa sii kanna. Arrabaan namiiti arraba naa kennita. Na arrabsi kaa ishimee si ilaala. Arrabaan namiiti. Dhiifama isin hin jenne. Dhiifamni waan na keessaa bahu miti waan onnee kiyya keessaa bahu miti. Ifa jeesi boo deemi yoo feete foogirraa darbi maal si godhe dhiifama yenneef dhiifamni irraa bahu miti maal. Dhaggeeffadha namni akka kiyya mucaa kanatti. No lammata micoo tana. Waan gootan godha. Adam kadhannee dadhabne Adam dhiisa Adam. Nama bari haala kiyya fidaa laayii irratti qalaa dhiifaman godhu jedhee. Aboo Awurooppaa jirta bakka feete jiraatu kootu naafisi akka dhiiratti ol yaa baanu. Intala dubiraa dhiisi maal si godhe. Cidhaan qabdaami. Kootu naafisi bolla. Miira keessaa bahii lakkoofsa naa kenni dafi lakkoofsa naa ergi. Aboo lakkoofsa naa kenni maaloo naa kenni. Wanta akka keetii kana barbaadee
دافع ريفة رمباتي وان اوف تديجيتي يرفض بلين كيكتي دبدو لا كويس انا ارجع دافع تم كجبدو كابلي تكامار ربطو اسينا ما تشنجتا ادم نيرك يساوي اندن دترو والله no di siga beletti kabatu di sin telemal siyat yifam sinjet funyan kami Eropa tanah kesa sinde mata iswana kasina sin yo kala koisa kena Amerika jira kot Amerika baka adresi kan kecho ni naket amma sigan nakot la pergi la koisa marra ko baba mal trumba ka teti tana meka da genyu nuti sana ka teti tana meka ral bab nebo Atimo. Meka al bab ne duket kam Testan of temi, mashallah. Atin kumbar. Kuba to konsigata gurba. Allah Allah, wallahi jadi. Wallahi kuba to konsigata sinjen. Abolen chati wallahi, nama jaibati. No, na irge kesa. Ro shamarran ke yet ro sunnan desu. Wallahi billahi silan Europa sanjira de sijil bi fakki sai la sigal chen talata difa ma ka siga fakki goda. Duga siman. How najilbisi sun hakina wida kan majana tawun beitami jilbasi se akana ka kaiti meka hine kan warra cinke kan ha obleti cinke jilbasi ne ifa magabachi kana ka kaiti me adam ya wonni akam si tamire ke sai da adam wallahi me dubba adam no ma de roro nan kana no je tumire ke sana magan gifti ma kan tab duran nutis ko me shango ko ya fita tun shango mi ali uga kabade de uga njala twati ما فكني تدران جفتي إيرين كنو ما جفتي مثيل ياز عربة شيء عربة سبعة إيسي جتي بس مالبونا كان دبرين ديبو كان دبرين ديبو زنا فاروتا نمسي أول كنو جرا جفتي را والله كيرو كيرو تيوتنا ديبو كيرو تيوتنا ربي جل جفتي كيسي ديبنا ترتيبنا دبن والله هو بلا ديفته jaartii dhuma keetti yaadi miskiintitti maan guddummaa nu wajjin ta'a turte si caala dubbatte qeerroo dhiifama naa godhi naaf goolii leedaa kutaa turte galatoomi wallaahi wabillaahi haati manaa keetii bilchaattu dubartii rabbiin gaarii sii kenne mana keessee siluma dhiisi qeerroo waa dadhan dubbachisini waan isin jette dhageessetti taayishaan ikkunooti dhagaalala maanguddoo hunda buusee fiteera taayishaan mataa jabaata wallahi laazim jecha isiin dubbata biyya faranjiistiisi wallahi Adam yoo jin kamera mu beedisi Adam akka nama biyya guddatti jiru taasise dhuga mirga dubartii eege Anaafat ilmaan biyya takkaati I support Adam jecha jette kuni wallahi billahi si hiisisa biyya kana ras darbisiisa gurra si qabani intala dubrat jechoonni kale gadda jechoonni arras waraabadhee jiran afaan ingilizanyaatti turjumaan goone yakkamuu dandeenya billahi si kan namte wallahi hin badda mucayyoo tana dhiisi hin badda gootee galteeti biyyatti darbu ta'an ifeegi waan jettu jecheetu feegadhu ji dubartii biyyan baa kana keessatti dubartii biyyatti illee kabaja qabdi asitti mee tuquu hin dandeetu biyyatti barteeti dubartii tumuudha waan biyyatti bartee asitti fidarra munnaan guddaa ammoo si darbisiisaa jiiftiin gudee dhufeetanii ta'u no waan biyyatti turtuu jettu asitti fidatte kan ollikki si galchi jarri hidhattee mana hidhaa keessatti gurraacha dukkeessi dhawata Adam follow deebisi follow si godhe wallahi Adam biyya barate follow deebisi Adam yaani nuti dargaggoon dubartan keenyaaf kabajaatti godhu qabna wallahi isaan irraa dhalanne bara we need to ko gifti kashi kuma sadii fi turub jaakun billa alee kanaatu si erga dhaa kenna account one bali ditami jara kuma dorara kuma jaunge sana sirakke malda kan itu duran me gaddi su kodola sibire jirani ko error mo ete gaddi ga Adam afam me guys daqiqa takka me kerro gafi no shero ti shena sira tinutti bi gurre si okay amma baka bare da kerro Adam rambar baadle jawa itu rabar badan juru arabe shetin bain arabste makaki turesite jechaa jira yoro ba kaba tabe chisa shi aka rufa ke sini yaro toko